kabajamtoota hordoftoota keenya arraan tana khayrii sarpiraayis takka dalagachuu deemna. Khayriin sunis warroota haadha teenya ummati nyaadha goota haadha leencaa qoraan yoo hagam xiqqaate kiiloomeetira 30 kiiloomeetira 40 deemtee qoraan fiddee asitti ashi dhibba takka dubbatti fidan akka tan fidanii ashi dhibbatti gurguran jecha isaan kanaaf sarpiraayis ramadaanaa godhuu deemna. Sarpiraayis ramadaanaa inni goonu amma takka kabajaan qaban kabajaan kananiif haadha qoraanii jaayin haadha qoraanii jechi joo kan raambisuudhaaf yoo dandeenye haadha qoraanii jennee ammoo ishee qabu baattu ati haadha qoraanii timti haadha leencaa haadha gootaati jennee ishee sirreessuudhaaf kan deemne jecha እና mee waliin haa hordofnu karaa dheeraa deemteef taa'ee Teenya takka agartanii jechuun akkuma agartanii እና isaan sirreessina nu hordofaa hundaafu namoota karaatti duddatti baatanii dhufan san sarpiraayisii goona nu turaan nu hordofaa isin jala galatooma amman tana jala kooti. السلام عليكم السلام عليكم قرآن كان لفقا ميجا 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 ها هنكيو هاي هاي لا فرا لفقا ها لفقا أي شنجانت أي شنجان فاطمة سراج يسرف في قرآن كان كندالي كيلومتر ميجا كيلومتر الدم أشد باين دم كيلومتر الدم ميلان دمتين ميلان قلت أم شنو هذا غوتاتي ها نمني يرو هذا قرآن سنجي نيو واتا من واتنا يوم اللي ثاني نمني هذا قرآن يتلين غورينا لكن سني سنجي تنم أما سمو جرابات سني جلن ديمنا هذا ربي جزء دلال أمة لا أما دكان أو جزء أبي تبرك أبى تديمتا وشو أبى تكفي أبى تتكا غوجة برت تديم ثنا بتاني غورغورتن مالك جرك أبا مالك أنا قال فتو يرو itu nanti kon itu mata kanya mira jira jalan demina ada ammas maka bilal qarshi dibban sama tani maka kesan guruna isin hada gutat ilmi kesan kanu fakkaatu kana mana qabda miti hada gutat jechasin tanaf hada orani gesin jani sinawatina undo operation AP promotion saganta ta ko peseti wana das ni kanu dem nechu isi amala akka dabbiti sina khabajat sin imal hiyumat khani sin baaj samale akana man takoti كما تشيني جرتن خبزة قبدي روزا خنا تقطع كفردا إتصومنا أنا سويت روز تقطع كفردا إنسانيس باترين كيسنا مالا كأي كور كروتم بودا مالا كأي سنا أبدا أبان فرق كوتشي فرتة أقل شو سرطمالا فرتة تأقل شو يارو إتو مالي نمني بيتا في كور كريجر بيتا تة أباد أكبر فرتة أقل فتو دودا كيسن باتني ومنا كيسن كيلومتر ميك باتني روبا كفي أما كيسا باتني مقالة فتن تناف yeroo diraama isinitti dhaamnu haadha maarree waan caansan gartanii afaanii fillee ijoo filee natti ulfaata maqaa isaanii nutti nawwaatina haadha gootaati isin haadha leencaati jabaadhaadhaa yeroo hundi isin quba qabaannaa umrii dheeraadhaa isin jenna kan keessatti akkasii dhaamsinan qabu sanii wanni guddaan laal qarshii dura kabajaatii santu mala isin ilmoo akka keenya babbareeddu manaa qabdanii hiyyummaatu kana isin guurachise malee namaa gadi taataniiti miti namaa olii namni akka fedhetti duraan asii magaalaa geessanii gizee qarshiin isin dubbatan isin raabatan mana geessan sun haalaan qaanyi guddaadha isin raabatanii achumatti dhiisuudha jechuu barbaadetti kanaaf kabajaa fi kannaadha nama haadha qoraa jiru ittilleen gurgurina deebi'ee akka fedhaa ta'u ittilleen gurgurina deebitanii dhageessanii kabajaa isintu dursa kanaaf waan hundaan isin bira jiraa jabaadhaadha rabbi isin biraa jiraatu. Haadha Teenya tanatti beektan haadha qoraanii nagaa mee qoraan kana meeqa amma maal jedhan ta'u lafa haa inni bitadha hundaa'u sirra amma bitachuuf yeroo hundaa duuba eessa geessita haa lafa haa irraa filattaa hunda sirraan bitaa asii achi geessura kuma garsan karaa dheeraa deemaa dhufte baata dhufteeti lafa kaachuu deemee jaala deemee rabbi jee
Een beegar. Egaa haalan dabdee toon teefi lafa nu kaachuu. Umma manni xiyyees kana bar silaasumatti hin buufadhe jeeti. Umma. Qoraan si gaafadhe ummati. Haadha Qooraniti. Haadha Haadha dhiiraa sirraa kaasa akkatti si beekee. An kanuma jijjiiruu deema dhaabbadhume ummati. Ati dhaabbadhume. Umma. Mee dhaabbadhu natti bisa gitti. I think Umadi dapat me wan somana si khanu dem ada dapat ma wan somana si khanu dem ayye enti wan kana besi sudah fimi mal fada Qooran anji Tana ada ira ta da lenca ta da goza titte Tana tabarban na duga shi na da goza ta da lenca ti ada Qooran anji miti ni lol tishi ta no ti Umadi, Umma, afoina illa, lal, amma noti kumbara sakit, noti jechalal, jecha Haadha Qooraniti jo som tamamsi sudah jen, baga wacho olte, baga jid, khana fi beras ning game noti, lal kamera lal, akasi mit, dembas, dema, amma noti, jecha Haadha Qooraniti jo san tamamsi sudah ummati, lagi se. Waan kana dhabamsii suudhaaf wani dhufneef salaatee awwaattarra shillimaan hin keenyu jechuu barbaade. Ummati dhugaa keetti sirraa kaase kana har'a kana dhabamsiisuu dhufne jecha kana gartee jecha Haadha Qooraniti kana dhabamsiisuudhaaf wani dhufne እና ati badhaasa qabda wal magaalatti baga jitti ganallee nawwaatiin jecha kana dhageesse ganallee ati haadha dhiiraatti haadha goota haadha leencaatti. Laki inggal fanu furadu beras keju, baka beras keju, ganal leo je cakana kan ina wajin dagese, mati, je cakana kan ina wajin furad, somani, afoy na ilai, beras keju. Lega kabajam tu terus Teenya je Haadha Qooraniti jo sani teddu mufatte jirti. Raqaasitiin jira waan dhugaati kana dhabamsiisuu dhufeeftisi osoo ishiin silaa awwaattu taates nama barsiisne malee homaan goonu ture kanaaf immoo barumsa tokko kanneeneef jira kanatti maal jette dheeraa akkuma agartan laaltoo hedduu aartee waan jiru timnee tasgabboytee jirti amma hubattee jirti kaayyoon keenya Haadha Qooraniti kajoo dhabamsiisu kanaaf haadha gootaati haadha dhiiraati haadha dubartootaati taasin nu geesse shida kanaaf namoonni warra Haadha Qooraniti nama jettan amma booda haadha gootaa Haadha dhiiraa akka taatu asina kan hubachiiftan ta'uu beela namni keenya yeroo duraa ni hubachiisudha namni ni haaraa garuu nutis tasgabbiidhaan amansiisnee jirra waan jirtifnee jirra nu wajjin tura nu hordofaa. Lafa haadhummaatiyya lafa haadha ni urgite asuma haadha as haadha fitinaa sirraa motoraan bitadhee gala deemaa isin bakka gala. Duru deema. Jannati motoraan fin notes. Mega sila. Kasih mega kemana? Ibba shantam. Teenyu mangi. Danyiti. Haadha seefu. Ijoolleen ogeessuu qabda ni hirkute ummati. Ni hirkute. Bara kiiloomeetira meeqa firraa fidan yeroo baatee aduun asii ni fagaata. Isaaf deemati qoraan kana. Obo. Fagoodha. Zaa meeqa tiiseem tan gisee fitan? Yaa ummati amma Haadha Qooraniti sin jannee wata. Hin hawwatin. Yoo milli taanaan haati haadha dhiiraa ta'e leencaa ta'e gootatti abbaan fedhus ittillee gurguruu nama dara dura akkasiin jedhan ittillee gurguruu qoraan kee kabajaatti turre isii dursa.
Hedduu nama naasa kiiloomeetira jala kana deemtanii achi 500 qofaaf achi 500 waan akkam bittu jireenya qaalii kana wajji. Waan akkam bittu kana wajji akkatti karaa dheeraa kana deemtanii qarshii agatanaan ammas miilaan deebisan. Ramadaana kana wajji soomana afaanii qabda. Gaara keessaas guuruun mashaqaa ture. Hedduu nama ajaa'ibaa. Hedduu nama naasa. Uummata keenya akkuma agartan nama guddaadha dhiira meeqaati. Karaa isii irraa dhuftu hedduu ni fagaate. Hedduu fagoodha. Nutis miilaan deemnee laallaa yeroo tanaan asiin magaalaa galamsa jechuun. Ammallee kana. Ammallee waa hedduu hafaa fi. Kiiloomeetira hedduu hafa. Sanuu ammallee bitteeti gurgurate booda mana geessiti. Manatti geessu. Hin geessin. Duraan manatti baatanii mana geessan. Daawwattoota keenya hedduu waan nama ajaa'ibu. Hin geessina. Ati hagam geesse egaa qoraan gurguree galte? Haa. Eessa jirtan? Waggaa meeqa? Waggaa 15 guutuu qoraan gurguraa turte? Allahu akbar. Haa. Haa ummati yemee ilmaan kee maqaan eenyutti? Maqaan kee eenyutti? Silkii qaban? Ilmaan keetiin baan? Silkii qaba? Silkii isaanii beektaa? Hin beektu. Silaa isarratti bilbilee si qunnamna jechuuf jennee waggaa 15 guutuu naati harmeen teenyituun akkatti qoraan gurguraa ilmaan isaa guddisifata. Ni barata mucaan kee? Meeqa barata? Haa. Okey. Ilmoo ifii gammachiisu jecha. Kanii jila kana godhaa jirtu godhaa turteessis amata dheeraa kanas kanii qoraan dabbaattee ilmoo ifii gammachuu nutis soormeen keenya taate akkanuma daawwattoota keenya. Arraan tana oduu haaraa sii qabna ruuza keessatti akkasii kan nuuf dhufne Ramadaana waan soomtu du'aa itti goote inshaallah kabajaa sii malee haadha gootaa taate leencaati miskiinummaa malee kabajaa sii malee silaa yeroo tanutti amata jila kana laffaatee ammaan tana silaa bakka teessee nyaattu jirta. Garuu hin taane waan rabbi jee malee hin ta'u inshaallah gaaf tokko keessaa baatee rabbi እና fuuldura waan qabnu si gargaara silaa amma silkii mucaan keetiin waa gadhuu kan itti manatti dhufnee si ilaaluu barbaanne mana keessa obbo Sani mana barumsaa wend Harawen ne kan habbajen karaa tokko katti gor. Katti gor san gise gorte. Dura kiyyatti sila silkii mucaan teessi argadhe gaarii ture. Qilleensa qulqulluu qilleensa bareedaa baadiyyaatti haftee abbileessaa. Iddoo nama nuti jirru kun tulluu guutoo yaamti. Kiiloomeetira meeqa galamsa irraa kiiloomeetira 5 kiiloomeetira 10 kanaaf karaa jidduu sanuu gaara. As jirrecha akka haadholiin teenya karaa dheeraan deemne isaanitti dhiyaachuudhaaf amma isaan eegaa jirra. Hundumaan nama gargaartee gammachuu isaanii gartee gammachuu saniin gammaddu caalaa wanti yeroo hin jira abbileessan. Wanti nama gammachiisu hin jiru. Keessaafuu haadholee kanarratee kan guddiftee goota meeqamtee doktara meeqamtee injiinara meeqamtee barsiiftee asiin geesse yeroo gargaartee ishiin gammachuu isii gartu wanti kana caalu hin jiru. Abbaan fedhe gammachuu caalu kana hin jiru jechuun abbata keessaafuu haadha deemee qoraanii amma yeroo ammaan tana gargaaraa jiru kana yeroo laalu bakka hedduun fitti gammadee wallaahi yaada kana akka nu dheeressu keetiif illee wallaahi jechaan sitti ibsu jechaan dhabee jechuudha. Hedduu galatoomee wallaahi waan gaarii. Akkuma agartan rooba caama aduu keessa miilaan deemanii ilmoon isaanii babbareedoo akka keenyaa kana akkuma keenyaa kanatti uffatanii silkii qabanii waan jechuun isaanuma gammachiisuuf jecha fedhinnaa ishii humna ishii
hunda lafatti dhiistee humna ishiitiin akka lafaatee ilmoo ishii gammachiistee yuunivarsiitii barsiisaa jirti jecha haati Teenyi tun. Haadha namoota hundaa wal qixa. Haadhi nama hundaa haadha Teenya obboleeyyan kiyya. Osoo haadha Teenyi taate akkam maal sin dhagaama maal Teenya mana teesseetti obboleeyyan kiyya. Haadhi nama hundaa rakkachuu qabdu. Dhaltee dudda nu baattee nu guddisuudhaaf hedduu xaartee garuu waan qabnuun haadholii akkanaa tana waan qabnuun gargaaruun dirqama nama hunda keenyaati bakka. Sanirraan amma xiqqishoo wayyaadha jaanii sanirraan kabajaa isaanii qarshii dhibbaa jecha kabajaa isaanii gurguranii haadha qoraanii yaaman. Haadha qoraanii sana haadha guutaati. Haadha leencaati. Akkas jaamanii sanbaa oduu dudda baatanii akka gabratti manatti geessaniif namaaf. Gabrummaan tanaa olii maaltu jedhame ilmaan ifiitiif jaanitti malee mataa ifiitiif bar daabbota akka nyaatanii bulan. Ilmoo akka keenyaa kana gammachiisuuf jecha kabajaa isaanii darbanii dila kana hunda ta'an jechaadha. Gargaaramuu qaban. Kanaaf keessaafuu dargaggoonni keenya hojiin kun hojii laaftuu miti. Hojii namaa fi rabbii biratti illee eebbifamaadha. Hojii sammuun ta'e yoo hojjete itti gammadu. Kanaaf bakka jirru haadholii teenya bira haa dhaabbannu. Warreen haati akkatti itti laffaatee guddistee roobaaf aduu keessa deemtee guddistu. Galata haadha keessanii yoomillee deemsuu hin dandeessan. Haadha keessaniif qooda kaa hurkaa isiisan irraa xaragaa ani waa'ee haadhaa ibsee fixuu hin danda'u. Kanaaf bakka jirru hojii gaarii hojjennu nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Bakka jirrutti kan rakkate xiqqoo qabnu waliin buufnee bira haa dhaabbannu jechuu barbaadeeti. Daawwattoota keenya yeroo nu daawwattan galamsoo hud subscribe share godhuudhaan hundaan bira gahaa hundi haa baratu. Wanta kana kan hojjennuuf hundaan barsiifnee bakka hunda akka ga'uuf kanaaf share godhuudhaan bakka hunda ga'ee hojiin kun hojii babal'atu ta'uu qaba. Galatooma jechuun barbaade. Galatooma nu faana tura qophiin teenya akkuma tuuftee jirti ammaan tana ummaa teenya taphaa qoraan baattee dhuftu eegaa jirra. Inshaallah ni dhufti yeroo bidee. Akkuma ni ilaaltan akkuma viidiyoo irra ilaalaa jirtan kanatti gammachiisaan itti gammadan eebbisaan nu eebbisan. Kanaaf wanti hin danda'amne hin jirtu. Sumunii qabdu waliin buuftee waan akkanaa hojjettee itti gammadda. Si miti rabbirraa miti namarraa illee ni gammadda jechuudha. Sammuu teetii illee ni gammadda. Kanaaf amma haadha teenya eegu jirra. Nu faana tura jechuun barbaada. Galatooma. Amma السلام عليكم. ما ورانا لفقات سرابنا. أي سرام بوسا. ها؟ أبشر. ها جلابي. أرشمي. بعد كلا لا. और बिया आया अना माजी अंगा गदी खाना में देमें ना कम लोग बा अंगा जी खाना में देमें ऐसा भी वين मैं कम हूँ होतस Ya bo marin de hande baade. बाबा से तुम गुरुकुरा أكن نور وجل ما بربانيت Gilbar bala bala kan. خدتو آخرام ديمت Wai min tu ya ka ni namreti. إيه Darbu barbade ba. ما خدت ما خدت Ma baka o bega. هو يعني هابد الله لك سكودان Baka ino be banin de. أبشر آه وين وديتي Wenne kallo. فوق دايما هذا يسنجان Wenne kallo. هذا يسنجان Ya bona abada de binde ha heddu. هذا غوتات الإيرات هذا اللي انتاتي هذا جبرتوتات أما قلت سراب بس برباني تقولان خنا هند سراب فرنا Sada yo brat. كاني فرنا ركون كفو Na ya jini gurgurda da gota na kiyen ya dande da gurgurda. لما ملي ويار كتنو غرتا ميري أكيد جنني أما وارد قرآن سنجاني وقتها Mali bin ala Quran la hala sultan. Bashir ya binti amma fi jarra da male. إن شاء الله لا Aga da sedin. Aga le tiregal. Ab sedin. Aga da meshi ferrotina aga ban. تينغو في بيتا هذه تينغو دي ونو دواي تينغو هذا قوات هذا اللي جات نما هذا مجان كيلو ورث برتا Ni biris. قام يكفى Oga sadi bitet afrapa kaisatti. ها
ربي بكان سيا أبرا باقي تتخرون عنك ها أما تبي بجاشة نموجا وتجي قرآن كنا قلت إيه سبر سجت والله ينو لقاك أصيد جنتا ها أكلا ما يجوا أبا يجوا وانا قافت لقزابا ها هذا أنا شكرا ما شاء الله ما شاء الله Ati- سلا Bu'aan haadha تم gootaati. خبجان ملتي سلا كتي المامي قبت أقولي المانا فور قبدا أبي بكان سياقو إن شاء الله أتوري ولا بقى أتوري هو بدي لك أنا كمين فرد دعاء قول يا أمتي أمي دعائي قولي أتسلاتي تكاتي سي خبجان سيما لسلاتي بمن أما دي لك هنون تلفاتي سلاتي سينيا شملتي دعاء قول ملتي أما كتي هون سيما لأمري تنان هم ستي تكات هالا ستي تكات أمتي أشي ده أنا بريس بدوائي قولي جري جرا أما دعاء وقتين جرا أيه ماله دعاء أما دعاء مثلا أنا قاعدين دعاء جرا ربي بكان سيا قو جولة لا آمين آمين ندلنا جولمان تدلنا بكان نواجو المانكي جواد دو أبشر سموك Si gargaaraa. إن كان بيني ماله كل الماء زي أمان Eh, هذا كم أمتي gargaaraa sirra jirra. جرا تاجر Abshir waan dandeenye sirra jira jabaaddu. Jabaadda. السلام عليكم دبتوا فيه ويالا فاريج ليه يوم ليه duraan dheeratti bina keessa itti dammaqe. أمتى بيجي Amma gara mata lamaan anna iyyee gabaan keenya amma sadii jira. أما سدي خانت تسوي ربي سافيها ربي فياول سيادة أبو Du'aayi si goona. إمبوي لك إمبوي نمريس أبا أبشر إمبوي سبرا جراون دانوي ما تسوي تسوي ولا تنبين أبا إيش إمبويني Oo, sanallee waati jallu. الماني قبو Ilmaan jalaa maraatanii waan duwwaa namoota na qaba gaama kana malee yoo ta'u kan مقدمين سلا لباي ربي فياول سيادة أبو Jabaaddu. Rifeensa lalabbaaye. Bota ammayyu. إمبوي ليش Deemnee si lalabbaaye. kana hanga ilmaan isaa كنا تسادي deemtana eeyyama. وانا الدنيا ما تلقى مبليين في قال ما قلت شيء سجرة كسدي كتي كلام برانتي تدمني أبو شجرة نبغى يرون تيان واقع ما أنت نيرنتاني نما دعامو Daawwattoota keenya rakkoo namaa kan beeku nama keessa deemee ilaalee yaa daawwattoota keenya waan qabdeen namoota kanaaf akka jirtanii gargaara. Hedduu waan nama mararu ni boo'e gizee nama garuu wallaahi waan hin jiruun qabuuti waan qabdaniin bakka jirtanitti rakkoo namaa hubadhaati. Ollaa keessan akka ollaa keessan eegaadhaa bitaa mirgaa keessan laalaatee waan qabdaniin nama bira dhaabbadhaa jechuun barbaada. Welcome. سيارة. أكتر هويا.
Kalau rute sini, saya suka suka tahu. Asih mana ya? Tidak ada. Jawab dah, berat tak? Nama berat itu orang tak geram kira. Berat jawab dah. Isim bersama fitna, isim kau fitna. Jangan sila musuh orang mereka jangan sila fitna. Kalau salah singgung dah, geruk arah dah. Masih kerja, masih kerja. Maka budak tu biasa ni. Masih kerja perada. Agak betul. Seri lagi. Boleh betul je. Irian kerja kerja. Kerja kerja nerima kerja lala. Tika budak kerja. Jalan di mesa. Agak ni. Kalau tu.